ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، daawwattoota keenya miidiyaa gaaddisaarraa nu daawwachaa jirtan, assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Egaa guyyaa har'aan tanaa sheekha keenya Sheekh Anwaar Yuusufii wajjiin waa'ee miidiyaa irratti marii gabaabaa kan goonu taha. Gaaffii fi deebii jalqabarraa hanga dhumaatti kabajaan akka nu hordoftan asumaan isin gaafanna. Jalqabarratti gaa sheekha baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eedan maashaallah. Tole gaa sheekha keenya odoo sagantaa teenyaan eegalle duratti hogguu takka daawwattoota keenyaan salamtaa ja'anii sanbodarra gara gaaffii keenyaa seena inshaallah. Alhamdulillahi rabbil aalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبلينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردفتوني ميديا قادس إسلاما ملي رديبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سننجا إن شاء الله. بارك الله فيكم. بارك الله فيك شيخ خينيغا. أرنتنا وان يرو أما خانتي akka addunyaatti dhiibbaas uumuu danda'u, akka addunyaatti faayidaalee fiduu danda'u, rakkinni isaatis addunyaa guutuu walgahe, akkasuma faayidaan isaatillee addunyaa guutuu walgeesse. Waa'ee sooshaal miidiyaa kanarraa bal'inaan qabxii takka takkaan kutaa takka lama sadii hanga xumurrutti kan waliin laallu taha. Sheekha gaamee jalqaba irratti sooshaal miidiyaa kana isa fayyadamuu kana yoo ibaadatti ni jetan akkamiin ni ta'a? الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سوشيال ميديا akka ibaadaatti niyyachuun ni tahamuun tahuu waan jaamu dura ibaadaan akkuma gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala jee وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جee يعني إلا ليوحدون نتوكيشومسو واجفان. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وانجو العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال والأفعال ظاهرا وباطنا. ابن تيمية رحمه الله عبادة يجون شوفوا ربي سبحانه وتعالى جالته جتشو ترى دلغو ونرى أكسمتي ظاهراتي في تدخلتي في تدريبات اللي sanirraa salaanirraa tokko, zakaanirraa tokko, soomannii fi hajjii fi akkasumatti gartee sidqul hadiis dhugaa dubbachuu, rahima maxxanfachuu, amaanaa tiisuu kun cufti min al-ibaadaa. Haadha abbaa fi tola ooluu وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن يو سوشيال ميديا كن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جل يخنين تاته. نمني سوشيال ميديا رتاسبه نمني وابه ونمني دين به خطوكو أمتك أنا خير تيجو أمتك أنا هم ترى أوركو يوسن جل نينه إبادة غرتة أك إبادات تنينه دلغوني دندينه سوشيال ميديا يجو جزء خم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جل نسينا يجو. إذا تناف سوشيال ميديا نمني خنيات الفتح niyyaa gaarii. Niyyaan immoo irra guddaa amma zamana kana sooshaal miidiyaa namni qaala ja'us kan gartee diin baratee fi kan barateen cufti feemasummaadha. niyyaan isaa beekamtiidha. Cufti gartee zamana kana namu feemasa tahee beekamtii argatee hawaasa bira beekamu immoo irraa gartee akkaan sodaannu warra gartee sadeen gartee ibiddatti gartee gubatu sanirraa nama gartee diin baratee ati gartee sheekummaa ta'e addunyaan sii beeyte gara gartee ibiddaa deemii gartee warra sadeen san jechuu. Tanaafuu niyyaa yoo nama tolte sooshaal miidiyaa niyyaa nama toluutu jabaata. Niyyaan ta'e toluutu akka malee jabaata. Sooshaal miidiyaa kanarra wayita ol baate. Sooshaal miidiyaa kanarra wayita ol baate. Hana arganii keessa jira jechuudha. Hana arganii keessa jira. Hana arganii keessa jira. Arra nama hangamtu kun na hordofaa namni kun maal waan haaraa waan ummanni biraa takkaan jiin waan haaraa je'ee namni hangamta akka follow na godhaa fi namni view hangamta kana laalaa kanaatu nama hedduu wanni godhu jira.
akkas halaalii fi haraaminaa isaa odoo dambaafannetti hawaasuma isa laalu kana fedhinnaa isaanii guutuuf jechuudha. akkas fayyaade amma wanni guddoon gartee hawaasa gartee si hordofu kana fedhinnaa isaanii guutuu fi waan gartee shari'aan jettu guutuun beena samaa wal ardii taate dubbiin hedduu jabdu maaliif jennaani akkuma gartee Useymiin dubbatee rahimahullah waan jee ulamaa'ii tararraa dubbateeti ulamaa'iin tun sadii jee ulamaa'u dawlaa fi ulamaa'u ummaa fi ulamaa'u rabbaanii jiraa jee ulamaa'u dawlaan wooma mootummaan feetu dubbatti jee. Adillaa irraa iskannee fidatu sana. Quraana keessaayis guureeti waan mootummaan feetu gartee. Bakka daanyaa tole jaajoo. Bakka daanyaa tole jaajoo gartee fidee achirratti dubbata. Kun aalimu dawlaadha. Kun rasuulli kana jee mootummaa jala bulaa jee maarreen akkana jee hadiisa irraayis qancab godhee quraana irraayis fuudhee wooma mootummaa gammachiisuuf gartee kadhaabbatu jira jechuudha. Amma dura odoon miidiyaa ilaaluutiin gaaf tokkummaan harka beektaa? Habashaan tuqinaadhaa rasuulli rabbii jee kaadillaadhaaf waan hin taane keessa fide sun harka beektaa? Egaa sheekha keenya akkuma sooshaal miidiyaa kana yoo ibaadaadhaan niyyeetan da'awaa godhuuf akkasuma khayritti ajajuuf hamtuurraa dhorkuudhaaf yoo niyyeetan gara ibaadaa jijjiiruu danda'amutti yoo fasaada biraatiif fayyadamanis akkasuma dilii qaba jechuudha. Naam sooshaal miidiyaan yoo gartee fasaadaaf fayyadaman akkasumatti dilii qaba. Liannahu maaliif jennaan sooshaal miidiyaa kana keessa kijiba dubbachuu jira, kijiba poost godhuu jira, kijiba laayikii godhuu jira, kijiba sheer godhuu jira. Kijiba namni tokko dubbatee yoo laayikii goote waan kana feete jechuudha. Sheer goonaan nama biraatiin geessa. Akka gartee hadiisa gartee sahiyaa nama gartee ganama ka'ee oduusaa kijibaa ta'e inni dubbate aalama guutuu ufuqa geessu asirraa asitti akka dhoosan hadiisa yaa jira. Kuni maali akkana dhoofamu yaa Jibriil jennaan kuni kalaama tokkichaa inni gartee kijiba inni dubbate addunyaan guutuun sheer gootee sanii jee gartee asirraa asitti dhoofamu san. Ajaa'iba sheekha hadiisni kun gaafa nabiin rabbi sallallahu alaihi wasallam hadiisa kana dubbatu sooshaal miidiyaan hin jiru. Namni haasawallee ganduma tokko keessa faana faradduun akka malee hamtuutillee ganduma tokko keessa waliin ga'an malee addunyaa guutuu waliin ga'uun kun gaafsan hin jiru. Kunillee mu'jizaadha jechuudha. Duuba gaa sheekha waan takka hogguu isiin dhuftee alama kanarratti as baate bu'aas qabdii akkasuma rakkinaas qabdii. Bu'aa isiin qabduu fi rakkina isiin qabdus hawaasni musliimaa kun yoo beekee itti fayyadame bareedaa beektaa. Meegaa bu'aa isiitirraa jalqabna. Sooshaal miidiyaan kun bu'aan inni uummata musliimaatiif buusu maal fa'aadha? Sooshaal miidiyaan hawaasa musliimaatiif bu'aa guddaa qaba. Bu'aan inni qabu nama wallaalaa hedduutu gartee iimoo fi watsaappii haa ta'u, feesbuuk haa ta'u, yuutuub haa ta'u warri tafsiira barate, fiqii barate, hatta arabiyyaallee barate fagoo odoo jiru sheeka gartee ganda jiru. Sheeka ganda jirurraa gartee sooshaal miidiyaadhaan warra baratee diin kana jabaatee hedduu jira takka. Warra gartee sheekootii adda addaa hordofee dubartii duraan kofoo uffattu ta gartee kofoo dhiiftee gama rabbii deebitee kofoo uffachuu dhiiftee gama rabbii deebitee imaanaan jabaattee hijaaba uffattee ila niqaaba hanga niqaaba uffattu akkatti jabaattee hedduu jira. Lennoo sooshaal miidiyaan kun akkaataa itti fayyadamtu irratti hedduu takka bu'aasii qaba. Hawaasaaf illee hedduu qaba. Akkuma darara qabutti bu'aa guddoo hawaasaaf qaba. Amma nama gartee hedduu gaaf tokko cirootti ijoolleen takka na qabde anaa gartee laaqana nyaachuu deemu. Cirootti jechuudha. Mana hoteela tokko seennee gizee seennee wallahi gurbaa san maqaa irraanfadhe abbaa hoteelaati. Warra naa hojii deemu nam 8 nyaata ajaa'ibaa kan nuuf fideeti hin fudhadhuu jedhaniira. Sheekha nu harkanaan hedduu hordofaa nama gartee nu jijjiire salfii toora nam 6-7 daawwatee santu gartee hedduu nu jijjiire na jijjiire fasaada keessaa
na baase je'ee ka dubbatu hedduun arge. Ka biyya alaatii dawwalu hanga hin qabu. Dubartiin biyya alaatii dawwaltee akkas naan jettu hedduu. Si galee bu'aa gartee isaa dubbachuuf bu'aa gartee sooshaal miidiyaan qabu. Namatti fayyadametti bu'aa guddoo qaba. Bu'aan isaa ta'anii tafsiira baratan, ta'anii hadiisa baratan, ta'anii ulamaa isaaniirraa muhaadiraa caqasan, fatwaa adda addaa caqasan, yoo laalanni gaafatan, idan bu'aan isaa bareeda. Bu'aa ni qaba. Nama hedduu wallaalummaa irraa gartee ifa bahee jechuudha. Fagoo dhiheesseeti. Bakka silaa aalima duraan sagaleen isaa ganda tokko qofa keessatti ooltu akka addunyaa guutuu wal gahu godhe. Akkuma amma isinuu haastan kana asii Itoophiyaa Keenyaa keessatti isin Naayiroobii irraa Itoophiyaatti namni sagalee hordofee barachuun biyya alaa hundarra taa'ee barachuun kuni warra itti fayyadameef gaariidha. Warra itti hin fayyadaminiif ammoo akkasuma miidhaa guddaadha jechuudha. Tole egaa faayidaa isaa hangana dubbanne booda miidhaan inni hawaasa irraan gahu maal fa'aadha? Akka isin xiinxaltanitti. Miidhaan inni hawaasa irraan gahu hedduu. Aksara gartee dargaggeessaa shamarranii hattaa manguddoo fi beerallee akka malee godhee jira. Sooshaal miidiyummaan kun. Beerallee. Waan isa ajaa'ibsaa nama gartee taa'ee TikTok haa ta'u, Facebook haa ta'u, silaa umma irra guddaa amma wanni gartee hedduu nama akka malee godhu jiru TikTok kana. Waan sammuu namarratti tolfametti daqiiqaa waa xiqqishoon baaru zulumaat kana ol darban oluma deeman ni dhumatu. Asumatti tokkoffaa sammuu namaa kana jeeqa. Akkitti inni sooshaal miidiyaan keessaa TikTok sammuu namaa jeequ qorannoo guddoo gaggeessaniiti biyya alaa kanatti warri gartee waa'ee sammuu wanni kun rakkoo guddoo akka fidu irra gahan TikTok kun. Ni ol darbitaa nama booyuu dhufta. Bakka rifatteeti maal jettee asuma rifatta. Yookaan amma ijoollee gaazaafaa fidaa. Yookaan nama gartee akka malee amma wannummaan gartee yeroo hedduu baramma yuutuubiis TikTok illeen waan hamaa gartee akka achi gubbatti poost godhan ni dhorkan. Waan miira namaa tokko gartee nama fotti akka maleetti ajjeefamee akka maleetti gartee qawwee boombii gubbaa irratti roobsan kana nama akka malee ta'u tokko poost godhuu hayan jaan. Kana duuba gisee akkana gootu jaan nama booyu nama akka malee ta'u dhuftaa ni rifattaa. Asumatti ammaas nama kofalu su kofalchiisu dhuftaa. Ammuma. Asumatti ammaas nama gartee yaada keessa si naquu dhuftaa waan adda addaati. Isan sammuu namaa tun waa hedduu hin dandeessuu jaan. Bakka yeroo takkatti waa hedduu hin dandeessu. Takka sani. Talamadaa ati mana taasisaa yoo dhayite namuu koornaa qabateeti moobaayil kanaa hojii haasawa. Wal dubbisuu nafte. Hatta ashgala irra guddaa dargaggeessaa irra guddaa shamarranii salaata dhorkee quraana qara'uu dhorkee. Sigalee sitti dhiisu quraana. Abbadan moobaayil ati namnummaan gartee rabbi raamata godheef malee namni guyyaa juusoo tokko qara'ee baatitti soddomman buusu argamuun akka jabaa. Dargaggeessa akkasiin argatu. Shamarran akkasiin agartu. Manguddoo akkasiin agartu. Ni jabaatti. Numa jiranii garuu ni ulfaata. Waan jee Rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi hadiisa sayyaa irratti gurbaa gartee hamaamaa moo maal jaa hamaamaa gartee takkanatu barartu tana ka adarii tana jala fiiga gurbaan tarra takka gamana fiiga tarra takka gamas fiiga adarii tana fiiga akkasin laaleeti shayxaanuun yattabi'u shayxaanatan jee hadiisa kana waan ajaa'iba irraa dubbatan hadiisa kana ibnu qayyim al-jawziin hasanii jeen albaaniin sahihaa jeen hadiisni sahiha shayxaanuun yattabi'u shayxaanatan jee amma hamaamaa tana kaa'u adarii tanaanii shayxaanatan jee rasuulli salawaatu rabbi salaam gurbaan jala isii jala deemu tan immoo gurbaan shayxaana jeen isiinoo amma gurbaan kun leennahu maaliif gartee waan kana hadiisa kana jechuu dandee rasuulli sallallahu alaihi wasallam jennaani leennahu ashgalatu ghaflaa keessa darbite amma laalladhu ati nama sooshaal miidiyaa kanarra taa'u yoo kam taa'e zaafur zaa sadiirra taa'u
eega mirqaane booda moobaayila fudhata. Dargaggeessi dur eessatti taayimii teenya finnaa yeroo teenya eessa finna jeeti woggodhaa bar dur gaafa sooshaal miidiyaan hin jirre wokii godheeti deemee soomanni gisee soomanaa fa'aa quraana karaa hin beekne asii fagaatee deemee as doonni jaa. Deemuun sun Yeroo tan akkamitti aduun tun akkamitti nurraa dhumti jaa. Deemuun sun ammas ispoortiidhaan rawwayyaa jechuudha. Ispoortii irra wayyaa waa hedduu faayidaa qabdi. Garuu immoo sooshaal miidiyaa irra yeroo takka bakka takka teessee wali caccabxee taa'uun sa'a lama sa'a sadii sa'a takka miidhaa guddaa fida qaama keetii irratti. Ija irratti miidhaa fida. Sammuu irratti miidhaa fida. Bal waan ja'an mukii gartee dhuha gartee dhuha irratti akka rakkoo fidu sooshaal miidiyaan qorannoo guddoo godhan. Eebari dargaggeessi duraan humna isaanii kaan kitaaba maxxansuu irratti dabarsuu kaan ammoo barnootaan kitaaba maxxanuu fi barnoota adda addaatiin dabarsuu amma yoo karaa kanaan laallee dargaggeessi keenya fatanaa eessa jira yoo laallamma biyyatti duwwaa jiran zeeroo jiran. Maaltu zeeroo kanatti isaan deebisee yeroo silaa kitaaba haxannansan TikTok laalan yeroo silaa kitaaba haxannansan Facebook laalan. Wanni kun gisee takka keessa keesseen ta'e bahara hanga kanaan keessa deemeen beeytu eegumma bara za'aan hirribaa kun achi kuttee ifa garta. Barataan keenyaarra eessa jira. Darasaan duraan majlisa keessa jajjabduudhaa sheekan taati jennee nuti abdannu har'a eessa jirti. Nama meeqa jajjabaa silaa kitaaba maxxansuu danda'u gabbu'ee har'a bakka jiru laale. Kun hundinuu miidhaa inni fidurraa jechuudha. Kana malees ammas sooshaal miidiyaan kanumaa mi'a ganda guutuu gargar baasee kaan gosaa walitti tiree fasaanni ammarra deemu jiru kunis buu faayiduu maali rakkinuma inni fiderraa. Rakkina inni fiderraa. Wallaalaan beekamee. Sa'oof tifuuf wallaalaan beekameeti rakkina inni fiderraa hatta hawaasa hedduullee diigee mana diigeeti hawaasni hedduun akka wal jibbu godhe sababaa namni tokko yoo lolle imma sooshaal miidiyaa kana namni tokko yoo lolle yookaan ganda deebisa yookaan gosa deebisa. Hadhooytuun isaa ta'a duraan isa qofa keessa jirtu san addunyaarra facaati jechuudha bakka takkatti addunyaan guutuun dhibeen vaayirasiin isarraa ka'e kuni sooshaal miidiyaan kun fuudheeti gandatti mana manatti nama hundatti naqa jechuudha hatta baadiyyaa jirulleen miimoorii waraabanii hanga geessaniif takkatti jechuudha kunillee sooshaal miidiyumaa beekiga. Kanaafuu rakkinni inni fidu hedduudha jechuudha. Kanaafuu rakkoon isaa akka malee hamtu rakkoon isaa nama hedduu daameej goote nama hedduu cabsitee jirti nama hedduu gartee taphaa ala goote nama hedduu dalagaallee dhorkite. Dalagaallee dhorkite. Dargaggeessaaf shamarran akka malee akhlaaqallee dhorke. Akhlaaqa balleesse. Ganna wanni kun akhlaaqa nama balleessa. Namni nagayaa gisee waan kanarratti ol bahe akhlaaqaa isa badaa. Xabiyaas jijjiira. Sigale yoo ati waan takka gartee wanni kun akka naa bari yoo siin jaan CLV gartee asii hawaasni feemasummaan si beekanii wanni jaan ati gabbaatee aboo wanni kun akkana yoo ta'e danfeeti guyyaa kaan gartee sirra raddii sirra godha. Sigale. Shayni kasaan jiru akka waan adillaa fi waan jira qabu takka. Waa cufaa hojii gartee. Hawaasa isa hordofu kana foloorsii qabu kana inni bakka beekumsuma isaa si'aawu. Adda jechuudha nama isa jala jiru kanaan akka waan hundi adillaa namni tokko keessa fooloo godhe kophatti akka waan ragaa tokko yoo foloorsii 100,000 kana qabaate haaluma guddaa tokko ibsaa jechuudha hordoftoota hedduu qabaannaan. Meegaa duuba kanatti aansinee sooshaal miidiyaan kun erga kanatti yeroo kanamarraa gubu ta'ee bilaashitti odoo yeroo ifiitti hin fayyadamne sooshaal miidiyaa kanarratti kana yeroo gubuun kun dilii jala ni galaa sheekh. Akka ajaa'ibaatti dilii jala gala. Sooshaal miidiyaa irratti yeroo fixuun akkuma rasuulli salawaatu rabbi assalaamu alayhi jedhe laa tazuulu qadama cabdiin yawma alqiyaamati hattaa yus'ala an arbaa jedhe waan umrii fi maafnaa gabrichi gaafa qiyaamaa miilli isaa achi sossoohu hanga rabbii subhaanahu wa ta'aalaa waa afurirraa waa shanirraa riwaayatu jira isa gaafatutti jechuudha umrii tee maaliif fixxee dargaggummaa tee maaliif fixxee umrii tee maaliif fixxee jechuun taayimii maalirra baafteedha. Warri gartee laal rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi hadiis sayyaatti gaafa gartee lola khandaq gaafa gartee jihaada godhaniiti salaata ilaa asriin dabarte moo dabarte shagaluuna an salaati alwusxaa hattaa gaabati shamsu jee salaata gartee asriirraa hanga aduun seentutti ummanni kun biizii nu godhe billaa alayka laale asirratti duubaa Sheikhul Islam Teemiyaa waan jee salaanni gartee odoo gartee salaatul khoofiin hin bu'in dura
achirraa duuba gartee rabbii subhaanahu wa ta'aalaa rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi dhufanii zuuriis asriis makriibaas akkasitti tartiibaan salaatanii guyya san jechuudha. Eegasii ayata maaltu bu'e haafidhu ala salawaati wa salaati alwustaa wa quumu lillaahi qaanitiin buutee nutee miyaan gazeefitu. Laal. Arraan tana sooshaal miidiyaa kanarratti odoo inni tiiktookuma akkana godhu oduma inni kaan laalu oduma inni kana laaqu oduma inni kaan laaqu oduma itti chaat godhu oduma gartee bareedduus je'ee gartee intala dubbisu asriin azaaname kutee ilaa makriibni hanga azaanamutu akka faataa. Ati nama rabbi raamata godheef malee nama sooshaal miidiyaa kana laaquu fi namni taa'ee waan hin taane godhu masgiida dhufee salaatee achi deebi'uun akka malee ulfaata. Fitina hama jechuun magaalatti. Fitina hama. Ayyaga sheekha wanni kun eega fitinaa guddaa ummata muslimaatiif khatara ta'e fitinaa isaa kanarraa akkamitti mee ummanni muslimaa baraaramuu danda'a jettanii yaaddan? Fitinaa sooshaal miidiyaa irraa ummanni muslimaa akkitti baraaramuu danda'u ilmii barachuu qofaan. Ilmii baratee hariiroo isaa konneekshina agartee hariiroo isaa rabbi hojii cimsu quraana baratee hadiisa baratee sigalee siiraa agartee sahaabaa taabiyoota maal akka dabarsuu turan maal irra yeroo isaanii akka fixuu turan jabaatee yookaan fagaate guyyatti quraana kana qara'uu qaba juuza tokko lama quraanaaf yeroo kannee laal quraanaaf yeroo kannu qaba ibaadaaf yeroo kannee barachuuf barsiisuufis yeroo kannee dargaggeessi irra guddaa nama gartee sooshaal miidiyaa kana gubbaa khaasatan nama keenya akka malee godhu jiru wallaalummaa beeke. Namni dhugaan diin rabbii qabu namni dhugaan waan yeroon taate beeku quraana keessatti hadiisa keessa waan yeroon taate dahabummaa yeroodha. Sigalee akka malee yeroon jabduu ta'uu namni beeku abadan yeroo isaa gartee maalayaanii irratti sooshaal miidiyaa kan sheer godhuun kan laayik godhuun kan maal godhuun yeroo isaa achirratti hin fixu. Maaliif ni beeka? Yeroo zikrii godhuu qaba, yeroo quraana qara'uu qaba, yeroo gartee baratu qaba, yeroo barsiisuu qaba. Tole gaa sheekha fitinaa inni qaburraa takka yeroo nama gubuudha taa'imii nama gubuudha jettanii hatta gaa nama nyaatuu fi kana hundaa hanga shaaqalu tokko jettanii mee taa'imii kana akkamiin gubame? Hadiisa reefu qara'ee gartee utaalle san mala Allahu buyuutahum wa quluubahum naaran shagaluuna an salaatil wusxaa je shuuf kaafirri jihaada irratti lolli kun dhumuu didee jihaada irratti asriirraan shaagaluu san shuuf shugulii barwa dalagaan tun jihaadaa bara Ibadaa addaati. dalagaan tun jihaadni fiifuu ibaadaa Ibadaa keessa illee tarra caaltu. tarra caaltu tajaa'ibaati ma'a dhaalika immoo shagaluunaa jee rasuulli salawaatu rabbi salaamu alayhi takka talamada